Timmo sharaa jalatti miti gabbaaniiti salaatan isan waan xiqqoo kana tan walumaaf dhiifama godhanii dhiifama nu godhaa jechuun illee kutini kanaaf haqa baay'ee natti toltan akka aanaa keenyaaf magaalaa kanatti masgiida 291 aanaa kana keessa jira masgiidni 284 aanaa Cuulloo keessa jira masgiidni 7 magaalaa Irnaa keessa jira aga imaamni masgiida 291 asitti oli qabamtanii jirtanii kun immoo waan guddaadha jechuudha. Amantaan musliimaa beekamtii argattee mana marii dhimma islaamaa gubbaadhaa hanga gandatti hundeeffattee gurmaa'insa of danda'e sana fudhattee irra deebi'amee koreen hojii raawwachiistuu aanaa Cuulloof magaalaa Hirnaa namni 9 beekamtii argatee filatamee akka koree kana wajjinis akka walbartaniif waltajjiin kun kan barbaachise koree hojii raawwachiistuu dhimma islaamaa kun amantaa musliimaatiif baay'ee guddaadha iddoo guddaa qaba jechuudha. Iddoo guddaa qaba. Musliimni kan itti mataa gadi qabatan osoo hin taane musliimummaan bakka jaalalli itti jiru bakka nageenyi itti jiru amantaan keenya amantaa nageenya lallabdu amantaan keenya amantaa quraanaa fi hadiisaan bultu amantaa beekamtuudha. Amantaa kana jalatti immoo walitti gurmoofnee walitti hidhannee tokkummaa keenya cimsannee wal gargaaree wal dhageeffannee imaamni masgiidaa amantaa musliimaa bakka jiru sanatti akka baratamu wanni guddaan keenya kan nuuf hafu barnoonni amantaa babal'achuu qaba guddachuu qaba mul'achuu qaba musliimni bakka kamittuu waan mootummaan gadi buuse hunda keessatti maaliif amantuma keenya ka'umsi amantaa keenyaa islaama jechuun nageenya lallaba nageenya waan lallabuuf jecha mootummaa cinaa dhaabbatanii bakka bakkatti kaaniin isiniif kaasuu barbaadu iddoo tokko kaadhaa'ee waliinis sirreessinu jira masgiidonni tokko kan waliinis sirreessinu jira isin keessallee warra maqaa amantaa musliimaa kana balleessus jira sheekonni keenya baay'een keessa wajjin turree walii wal beekna waan ta'eef warri masgiidota irraa dhuftan hundi keessanuu tokkummaa keessan masgiidaaf masgiida gidduu garaagarummaan tokko hin jiru masgiidni bakka mana rabbii kee itti kadhattuu fi ibaadaa kee itti hojjettudha. Kanaaf immoo tokkummaa keenya labsuun amantaa musliimaa tokkummaa labsu amantaa musliimaa jaalala labsu amantaa musliimaa nageenya labsu amantaa musliimaa misooma labsu nuti amma kan nuuf hafu misooma hunda keessa seennee akka reef sheekni kaase lafa kana gaafa asitti kenninuuf qabsoo guddaadhaan lafa kana kan kenninu kan tasaanaa fi Abdallaa Yusufitti ture gaafa sana baay'eetti dhiibbannee baay'eetti rakkannee bakka himatanii musliimni bakka qabaachuu qaba bakka maqaa musliimaatiin yaamamu qabaachuu qaba waajjira qabaachuu qaba jennee murteessinee lafti asii giddoo kanatti akka kennamuuf goone lafa sana irrattis deebi'amee manni ijaaramee waajjirri ijaaramee amantaan guddoon kun iddoo qabu waajjira qabu bakka taa'uu qabu masgiida qofa keessa taa'uudhaa miti iddoo qabaachuu qabaa jennetti murteessinee itti galle waan ta'eef gaafas lafa kennine ammas ni kenninaaf jechuudha. Lolli guddaa amantaan keenyas kan nu fayyamu miskiinummaa keessaa bahuudha rakkataa gargaaruudha kan nu cinatti rakkatetu jira kana keessaa bahuudhaaf immoo hojjechuu qabna kan immoo investimentitti abbootii qabeenyaattis ceesisuudhaaf walitti gurmoofneettis deemuudhaaf nuti gama akka mootummaatitti waa hedduu mana keenya keessatti haasofna alatti gadi baanee haasofnu waan as keessatti haasofnu fi waan waajjiratti haasofnu waan goonu baay'ee isaa miidiyaa irratti sinimnu jechuudha. Waan goonu keessa keenyatti waan amantaa keenya cimsu, waan amantaa keenya guddisu, waan amantaa keenya gara fuula duratti ceessu. Amantaa musliimaa addunyaa kana irratti amantaa baay'ee beekamaan. An biyya baay'ee deemee ilaaleetti jira waan ta'eef amantaa musliimaa bakka itti mataa gadi qabate tokkollee hin qabu. Kanaaf immoo ka'umsi keenya nuti aanaa Cuulloof magaalaa Irnaatti koreen dhimma islaamaa aanaaf magaalaa tokkummaa mishee namuma 9 amma filatamanii uummataan filataman saniin adda jiru jechuudha. Kanaaf immoo koreen dhimma islaamaa aanaattis kan immoo sadarkaa gandaatitti filatamtonis hundi keessanuu amantaa kun akka mul'atu amantaa kanaaf xiyyeeffannaa guddaa kan itti kennitan barnoonni amantaa akka babal'atu godha. Barnoonni amantaa masgiidota hunda keessatti namni quraana barsiisu jiraachuu qaba. Tokko bakka bakkatti immoo kan nu keessa looyee galee maqaa amantaa musliimaa balleessuu deemu sheekan keenya ni beektanis keessaa baasa. Beektanii warri iddoo jannataa warri tokkummaa birraa wal beekna waan ta'eef
waliin tuttuqaa amantaa musliimaa guutuu tana balleessuudhaan bakka biraatti waan adda addaa fudhatee deemus keessaa baasa. Irrattis qabsaa tokkummaa keessanis qabsaa tokko amantaa musliimaa garaagarummaa kan qabdu barnoonni keenya haa babal'atu beekumsi keenya haa babal'atu amantaa musliimaa jaalalaaf kabajaaf tokkummaa sanaa cimsitu rakkataa keenya kan nu jala jirus gargaara. Dhumarratti kan inni isinii dhaamu mootummaa cinaa akka dhaabbatan kan inni dhaamsa barbaadu dhimma nageenyaati. Rakkoon nageenyaa amma booda kana godina keenya keessatti bakka adda addaatti taateen nageenyaa uumamaa jira. Mallattooleen nageenyaa adda addaa uumamaa jira. Isa kanaaf immoo namoonni asitti argamtan sheekkan keenya asitti argamtan kun hundinuu bakka deemtanitti nageenyi uummata keenyatu miidhama. Nama biraatii miti. Kashlapheef hattuu karaa deemtuu miti. Kan miidhamu uummata nagaati. Kan miidhamu daa'immani. Kan miidhamu dubartoota. Namoota nagayaattu miidhama. Kanaaf immoo bakka deemtanitti uummata keessan waa'ee nageenyaa barsiisaa. Waa'ee nageenya irratti hojjedhaa. Mootummaa cinaa dhaabbadhaa. Mootummaa gargaaraa. Mootummaan kun amantaa musliimaatiif gurmaa'insa kanaaf kenne. Muummicha ministeeraa keenya iddoo majlisa guddaa biyyattii kan kenne. Hin goone mootummoonni amma duraa tokkollee hin goone. Kanaaf immoo waa hedduu keessatti haasofna kan jedhu sana waan isaan achitti godhan nuti asitti ni goona. Isinis nu cinaa dhaabbadhaa. Nutis isin cinaa dhaabbannaa. Wal wajjin jirra. Walumaan jirra. Walumaan hojjenna waan ta'eef ulfaadhaa galatoomaa baga nagaan dhuftan keessummaadhaanis jechuu barbaadna. Kanaa ol nama gurguddaa dura dhaabbatanii haasawuun xiqqoon taatu waan ta'eef nuuf gocha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turtii reefu shaakala keessan itti naa deebisa gaama.